jechuudha. Seenaan tun hantuutaa fi qotee bulaa jetti. Tole dur jedhan hantuuta wahiitu oorruu keessa jiraata. Oorruu tana keessa ammoo qotee bulaa fi jaartii isaatu jiraata. Guyyaa tokko hantuunni qaawwa manaa keessaa dhukatee laala. Eenyuun laala? Qotee bulaa fi jaartii isaa tana laala. Isaan ammoo waan akka waraqaa wahii wayita jarri diriirsan arga. Yeroo kana hantuunni mana keessa utaalee yaa rabbii wanni nyaataa dhufe nyaachuu hinna jedhee gammade. Yaani erga jarri nyaatanii geessan booda dhaqee nyaachuudhaaf jechuudha. Laakiin dhokatee wayita laalu sufraan kun afamee erga geesse booda jarri biraa deeman. Yeroo kana hantuunni suuta jedhee sufraa kana bira gahe. Yeroo sufraa tana bira gahu ammoo wanni inni arge waan biraati. Wanni inni arge ammoo waan hantuuta kana al oolu jechuudha. Jedhee duubat deebi'e suuta jedhee akkuma ammaan duubat deebi'aa jiru kana duubat deebi'e. San booda iyyuu jalqabe. Tuuta isaa gosa isaa beeksisuu jalqabe. Hantuuta jedhee gosa isaa akkanatti waan akkanaatu jira jedhee gosa isaa ergetti beeksise booda bakka sana akka hin deemne jedhee erga gorse booda gara lukkuu deeme. Lukkuu bira gahe. Lukkuun tun ammoo hin boonti. San booda akkana jedheen obbo Lukkuu xiqqoo isii qarqaasa sirraa barbaada osoo deemtee waan san achii balleessite jedheen. San booda akkana jetteen wannan si himu jetteen lukkuun tun akkana mataa dhaaba wannan sitti himu wanni kun siif du'a yoo ati achi deemte irra deemte ni duuta jetteen kun ammoo ana hin miidhu narraa deemi yallan gade jetteeni ariiteen jechuudha. San booda hantuunni onnen isaa cabxee deemuu jalqabe. Ammallee abdii hin kunne. Eessa deeme? Hoolaa bira deeme. San booda hoolaadhaan akkana jedheen bar gabareen nu bira gallu kun mana isaa keessatti iddoo itti waa al oolan kaahe jedheen. Yeroo kana garaa laafinna wahiitu itti dhagahame hoolaa kanatti. Garuu akkana jedheen obbo Hantuute yookaan obbo Hantuuta ana humaa wanni inni narraa jijjiiru hin jiru. Yaani kaayee kaa'u baatee ana wanni na miidhu hin jiru. Deeme jedheen. Nama biraa soqadhu jedheen. San booda hantuunni ammallee abdii hin kunne. Oorruu tana keessa sangaa guddaa wahiitu jira. San booda bira deemee akkana jedheen rakkoo isaa itti hime. Abboonni kun beelaan duuhedaa waan san irra deemiti achii balleessii jedheen. San booda akkana jedheen sangaan waaw obbo Faaraa waaw Hantuute hedduu siif gaddee jira. Laakiin kuni teessisa funyaan kee irra taa'e narraa sochoosuu hin danda'u. Kun na miidhu jechuu barbaadeeti. Yaani khalaas ani ajaa'ibti hin qabu. Kaayee kaa'u baatee ana humaa wanni narraa jijjiiramu hin jiru jedheen. Yeroo kana hantuunni gaabbiidhaan yaani gaabbii jedha gaddaan gara mana isaa gale. Gara mana isaa galee gosa isaatiin obsaa jedheen wanni tun faraja hin argatti obsaa jedheen. Yeroo kana osuma jarri mana keessa beelli ajjeesee taa'aa jiran iyyaansa wahii kajedhu wahii dhagaan. Yeroo kana hantuutichi kun jedhee fiigee wayita dhaqu bakkitee hantuutaaf kaahan kana bofatu itti al oolame. Waliigallee bofatu itti al oolame. Bofatu itti al oolame. Jaartiin namtichaa ammoo waan hantuunni al oolame seetee bira dhayxe. Bofni ammoo namtittii tana idde. Jettee hiite sun ammoo na jaartii namtichaati jechuudha. Namtichi ammoo nu hantuuta al oolla jettee jennee bofni al oolame jaartii tiyaajilaa nyaatte biyyeen isa haa nyaattu waan kana jedhee dhiitee itti al oolan kana dhiitee darbe. San booda jaartii isaa baatee gara hospitaalaa fiige. Gara hospitaalaa fidee seenseenii san booda wantoota takka marfee qoricha adda addaa kennanii fi san booda jaartii isaa fuudhee manatti gale. San booda jaartii isaatitti ho'i dabalame. San booda meeqooy foon nyaachisaani jedhee lukkuu qale. Lukkuu reef boontu san qaleef jechuudha. San booda lukkuu kana nyaattee jaartiin isaa garuu humaa itti hin wayyoofne. San booda hiriyyoonni isaa firoonni isaa hundi gara
mana isaanii kana dhufan. Manni hin guutame. San booda namtichi waa qaluufii qaba firoota isii tanniiniif jedhee dhaqee hoolaa gorra'e. Waaw! Lukkuun du'e hoolaanis gorra'ame jechuudha. Firoottan isii akka nyaatanii. San booda guyyaa muraasa booda jaartiin humaa itti wayyaa hudidee san booda gara amrii rabbi fedheef deemte. Yaani duniyaa tana irraa godaanti jechuudha. San booda firoottan isiitii fi ollaan warri isii beeku warri isaa hundi baay'atanii dhufan. Yeroo kana namtichi sadaqaa godha jedhee sangaasan gorra'e jechuudha. Sangaasan gorra'e. Hantuunni garuu fagoo dhaabatee waan kana hunda arga. Waan argu kana hundatti ammoo hedduu gaddi wahii itti dhagahame. Lukkuu kalee waliin jirru, hoolaa kalee waliin jirru, sangaa kalee waliin jirru. Namticha ka wajjin jirru ka yoo isii nyaata kararra keette haf godhee jalaa nyaattu, ka yoo isii huccuu aadaa bittee achi keettu jalaa nyaattu isiilleen duute jedha. Hantuunni gaddatu itti dhagahame. Laakiin seenaa tana irraa maal barannaa jennee beekuu qabna. Nu amma gocha hantuutaa gadda hantuutaa kana du'a sangaa, du'a hoolaa, du'a lukkuu kana hundaa dhiisnee waan irraa barannu haa deemnu. Tole, addunyaa tana irratti namni hunduu rakkoo adda addaatu isa qunnama. Yeroo rakkoo wahii isa qunnamu tolchaa hubadhaa. Yeroo rakkoo wahii isa qunnamu gara nama isaatitti yookaan ka isatti dhihaatu ka naannoo isa wajjin jiraatutti dhufee rakkoo isaa himatee qarqaarsa irraa barbaada. Laakiin nu maal jennaan yoo xiqqoo isarra waa jajjenne jechuudha. Wallaahi garaa nama nyaatta dhugaa keetii. Laakiin wallaahi tole bakka tole jennee ofirraa ariina. Maal qaba nu hundi jiroonnu irra jiraannu jiruu takka yaani ilmi namaa wal gargaarree harka tokko taanee wayita tokko rakkoon mudate wal gargaarree nu hundi yoo waan qabnu walitti baafnee nama kana gargaarree maal qaba silaa rakkoon addunyaa tana irratti hin baay'atu. Yaani maaltu nagaye jechuu dhiifne amma yeroo ammaa ka akkanas si gargaaru haa dhiisnu. Ka jecha gaarii siin jedhu yoo argatte dhugaa ati nama gargaarsa qabu ta'uu kee beeki. Kanaafuu nama san jabeeffadhu siin jedha. Seenaa hantuutaa fi gabaree kana irraa akka waa barattan akkasuma akka waa hubattan abdii qaba. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti like share gochuu hin dagatina. Akkasuma subscribe godhaa namoonni haarofti. Faayidaan like ammoo maal nama hedduu bira akka ta'u akka gahu ta'a viidiyoon kun. Like godhe yoo viidiyoon kun sitti hin tolin like godhe yoo viidiyoon kun sitti tole yoo kun sitti tole ka biraallee akkasitti tolu abdii qaba. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Galatoomaa waan daawwattaniif.